iccitiidha. Iccitii waan ta'eef ammoo isa ifa baasanii dubbachuun hin ta'udha. isa baasanii haa ta'u garuu namni baratu waan Namni jiru. biroorraa barachuu qaba waan Namni ta'eef. baratu waan jiru. Baay'ee namatti tola. Kubbaan miilaa Afrikaa fi Itoophiyaa hin guddanne akkuma ati argitu. Sadarkaa FM ammoo osoo bante xiinxaltoota kubbaa miilaa kana baay'ee qabdi Itoophiyaan. Kubbaa miilaa xiinxalaa oolu, kubbaa miilaa biyya alaa kanneen isaa ta'u keessaa yookaan biyya alaa baay'ee xiinxalaa oolu. Sadarkaa ammoo ituu dargaggoota keenya bira yoo dhufte dargaggeessi baay'een kubbaa miilaa xiinxalaa oola. Akka biyyaatti xiinxaltoota kubbaa miilaa hanqina hin qabnu jechuudha. Deeggartootas akkasuma hanqina hin qabnu. Garuu kubbaan miilaa Itoophiyaa tarkaanfii tokko fuulduratti deemuu hin dandeenya. Akkuma kan Afrikaallee guddachuu hin dandeenya. Maalidha jettee yaaddaati akka nama kubbaa miilaa keessatti guddatee tokkootti akkasumas immoo akka nama sirriitti hordofuu tokkootti maalidha rakkoon jettee yaadda? Barumsi barashin yookiin xiinsammuudhaan qophaa'uu akkasuma fiizikaalillee qophaa'uu gaafatamoo sammuudhuma kee qofa intelligensii sammuu qofa yoo qaba cimina sammuu qofa barbaade jettee yaadda? Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show. Torban gaarii akka ture abdii qabna. Gosaa Talk Show sagantaa keenya torbee kanaatinis keessummaa tokko qabannee dhufneetiin jirra. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aan affeerri keenya. Tole Abbaayoo keessummaa Gosaa Talk Show taati affeeramtee asitti argamuu keef guddaa galatoomii. Mee daawwattoota Gosaa Talk Showtiin wal bari. Ani maqaan koo Abbayyoo Eliyaas Garmeen jedhama. Dhalataa magaalaa Bulee Horaati. Godina Gujii Lixaa. Akkasii maqaan kiyya Abbayyoo Eliyaas jedhama gabaabumatti. Tole guddaa galatoomii. Abbayyoon magaalaa Bulee Horaa godina Gujii Lixaatti kan dhalatte. Afgaaffii keenya har'aati irratti sagantaa keenya har'aatiin gaaffilee muraasa qabadhee kan siif dhiyeessu ta'a. Hordoftoonni Gosaa Talk Shows waan baay'ee sirraa baratu jedhee tanan abdii qaba. Gaaffii keenya jalqabaa kan ta'u waa'ee kee haasa'i yookiin waa'ee kee nutti himi osoo siin jedhanii akkamiin of ibsita? Gaaffiin kun baay'ee natti bareeda. Maal jennaan waa'ee kiyya waan haasa'uuf. Ani gabaabumatti akkasiin jedhe ani Abbayyoo Eliyaas jedhama. Waan biraan namni na beeku hin jiru. Ammoo ani jechuun ilma Eliyaas Garmee isa afuraffaadha. Kanaaf ammoo hojiin kiyyaas waan inni hojjedhus waan biraa baay'ee qabu. Maaf ennaan amma waan asin na qabeeru jira barnootarra waan jiruuf. Ammoo tarii kutaa tokkoon amma 8 mana barnootaa waldaa Makkaan Yesuusii barachaa ture. Yeroo sanis namni baay'ee suniin namni magaalaa Bulee Horaa godina Gujii Lixaa jiraatu na beekuu danda'a. Kutaa tokkoon hanga 8 mana barnootaa waldaa Makkaan Yesuusiin barataa ture. Eeggasanii ammoo elementarii achitti xumure. Sana booda ammoo haayaskuuliin seene. Mana barnootaa haayaskuulii magaalaa Bulee Horaan seene. Sanirraa tarii ammoo yaa'u kutaa 9-10 achittiin baradhe. Kutaa 11-12 akkasuma magaalaa Bulee Horaa preparaatoorii achi baradhe. Namni achitti na beekuuf akkas. Guddaa galatoomi. Maafan gaaffii akkasii gaafadha. Dargaggeessi keenya baay'een waa'ee ofii keetii haasa'e of ibsa osoo jedhanii namoonni baay'een of ibsuuf ni leeyya'u. Kanaaf gaaffii akkasii gaafadheef guddaa galatoomi. Muummee barachaa jirtu barbaadeeti moo waanuma siif kennameef barachaa jirta? Ani barbaadeeti maallee naaf kenname miti. Yeruma muummee filatamu tokkoffaarran filee akkuma san tokkoffaarran naa kenna muummee nama baratu jiru sooshooloojii and sooshaal antiroopooloojiidha. Barbaadeeti. Ofii kiyyaan barbaadeeti maal fedhii kiyyaan maal akkas natti baachiisanii yookaan natti fe'anii waan dirqamaan barachuu jiru miti. Ayyee baay'eessa. Muummee ati qo'achaa jirtu kana biyya keenya keessatti akkaataa barnooticha irratti barachaa jirtanii saayinsii barachaa jirtanii qixa saayinsii barattanii saniin biyya keenya keessatti hojiirra ooltanii dhiibbaa uumuu hin dandeessu hawaasa keessatti? Baay'ee hin dandeenya. Fakkeenyaaf amma gamoo magaalaa Bulee Horaa godina Gujii Lixaa yeroo deemu muummeen barachuun jiru kun baay'ee hojii qabeessadha achitti. Maaliif waan baay'ee jira waan uummataan ol qabate. Hawaasa keessa rakkoo baay'ee jira. Rakkoo hawaasni sun ammoo rakkate nuti asitti barannee barnoota baranne suniin hawaasa keenya
rakkoorraan oolchuudhaaf asitti amma qaramuu jirra jechuudha. Kanaaf qixa baratan kanaan gadi baatanii hawaasa keessan tajaajiluudhaaf Tajaajilu. ogummaa fi ga'umsa akkasiin horattu jechuudha. Sirrii- Guddaa namatti sirriitti. tola. Maalaan odeeffadhaa Abbaayyoon barataa qaxaleedhaa jedhan. Sooshaal antiroopooloojii muummee barattu keessatti qabxii olaanaa galmeessuudhaan kanan dhagahee maalidha mee iccitiin qabxii olaanaa galmeessu keetii? Dhugaadha. Iccitiin yaa'u iccitiidha. Iccitii waan ta'eef ammoo Isa ifa baasanii dubbachuun hin ta'udha. isa baasanii haa ta'u garuu namni baratu waan Namni jiruuf- biroorraa barachuu qaba waan namni ta'eef. baratu waan jiru inni haasaa uma rakkinnan qabu. Ani jechuun yeroo dubbisaa kiyya sirriitti hin fayyadamu. Maaliif yeroo dubbisaa kiyya pilaan godhadheet ka pilaaniin deemu Okay. fakkeenyaaf amma guyyaa wiixataa kana nan dubbisaadha. Ammoo wanni barattoonni baay'een shawwadaman maal seeti? Barsiisaan agasiin agasitti hin fida, agasiin agasitti ammoo hin fidu jedhanii ofumaan murteessu beekte. Jalqaba imaajineeshinii hojjetu jechuudha. Okay. Akkas jedhee ofumaan ofitti murteessee ammoo ka barsiisaan hin fidu jedhe san hin dubbisu. Ka barsiisaan hin fida yaadu san ammoo hin dubbisu. Ani ammoo akkasanii mati. Iccitiin guddaan jechuudha. Okay. Barsiisaan waan erga hunda isaan dubbisaa agasaa hundumaa nu badhaa qormaataafis waan barnoota naafis ta'e akkasiin of qopheessaa jechuudha. Ammoo tarii namni kaayoo qabu kaayoo ofii dagachuu hin qabu. Dhugaadha. Dirree nama nu jirru kun beektaa anfiildii taphachuu jirra akka gama ispoortiitiin yeroo fudhannu. Okay. Anamma dhalataa magaalaa Bulee Horaa ta'ee achiin Bulee Horaadhaan as dhufee asitti taphachuu jira jechuudha kaayoo kiyyaaf. Maaliif kaayoon kiyya baradhee bora hawaasa tajaajiluudha. Okay. Kanaaf kaayoo kiyyaan beekaa ammoo anfiildi irratti yeroo taphattu yookaan qixa baata yookaan mootee galuudha. Mo'amuun hin jiru. Okay. Kanaaf amma yuunivarsiitii jechuun anfiildidha. Achiin asii waamaa asirratti taphachiisaa ammoo asirratti yookiin qixa baate yookiin mo'attee galuutti sirraan eegamaa jechuudha. Iccitichi ammoo inni lammaffaa maalidha? Karooran qaba. Karoora baase suniin bakka karoora san guyyaa tokko miis godhuun barbaadu. Karoora san sirriitti dalagadhee sirriitti akka karoora kiyyaatiin deemee kanaadha iccitiin guddaa. Baay'ee barattoonni baay'een yuunivarsiitiis haa ta'u kutaa gadi yeroo jiran baay'ee kan dubbisan jiru. Sirriidha. Yuunivarsiitii keessatti illee yeroo baay'ee tarii barattoonni akkasii mudatanii ta'uu danda'a. Baay'ee dubbisu halkanii guyyaa garuu immoo ittiin hin milkaa'an. Sirriidha. Maaliif akkas ta'a? Kuni fakkeenyaaf amma barattoonni yeroo jalqabaa sirriitti dubbisanii hojjetaa turan asii dhufan homaa waan isaan ulfaatu hin jiru. Okay. Maaliif jalqabummaa hidda isaa waan qabanuuf hidda dubbisaa waan qabanuuf homaa hin rakkatan. Tarii ammoo barataan as dhufee dubbisee baay'ee milkaa'us hin jira. Maaliif teenshinii jira maaltu jira waan kana hundumaa sodaachuudhaan dubbisee maal godhuu danda'a of jijjiiruu danda'a. Garuu barattoonni yeroo dubbisa isaanii yoo sirriitti namummaan feeteyyuu barataa ta'u yoo sirriitti dubbisa wanni milkii isa dhoorku hin jiru jechuudha. Guddaa galatoomne. Barumsa yennaa barattu kana amma barumsi maandii dhiseetiidhaan qophaa'u qofa moo piripaareeshinii gama biraa barbaada? Saayikooloojikaal piripaareeshinii yookiin xiinsammuudhaan qophaa'uu akkasuma fiizikaalillee qophaa'uu gaafatamoo sammuudhuma kee qofa cimina sammuu qofa barbaada jettee yaadda? Cimina sammuu qofa hin barbaadu. Jalqaba fedhattu barbaachisa. Fedhaati barnootaaf qabdu maal akka fakkaatu ati barnoota sun yoo hin feene ta'e sammuun kee haga fedhe jiinesis ta'u homaa hin fayyadachuu garuu fedhii barnootaas keessatti uumamuu qaba. Wanti jalqaba fedhii barnootaas keessatti uumame bakka barnootis sii milkaa'a ammoo irratti aanii fedha yoo qabaatte dubbisi yoo dubbiste ammoo hojjetta jechuudha. Jalqaba garuu fedhattu barbaachisaadha. Tole guddaa galatoomne. Gama barumsaatiin keessaa yaa baanutiin mee kennaan addaa Abbaayyoon qabu maalidha? Gaaffiin kun baay'ee cimaadha duuba haa ta'u numa yaalaa aga danda'u. Kennaan addaa inni hin qabadhe jedhee yaadu garuu nami biraas qabaachuu danda'a. Kennaa kiyya jedhee garuu kan yaadu maalidha? Namooma bakka. Namooma yoo siin jedhu nama hundumaa ija tokkoon ilaala. Ati kana ati sanii jedhee adda baasuu hin barbaadu. Ani kan natti waan waaqina keessatti uume kun jechuun
nama rakkate yoo qabaadhe hin gargaaru yoo dhabe immoo akka hin qabnetti. Miira namoomaati jechuudha. Namoonni biroos qabaachuu danda'u. Namoonni biraas qabaachuu danda'u. Garuu wanti ati nan qaba jettee yaaduuf jaallattu. Guddaa galatoom. Ani immoo maalan odeeffadhee Abbaayyoon kubbaa miilaa taphataa kubbaa miilaati. Inumaayyuu sadarkaa garaagaraatti hanga kilabii seenuu carraa argateetu isa dhiiseetu barumsa filatee gama yuunivarsiitii jooyin godhe waan jedhuun odeeffadhe. Dhimmi kun dhugaadha? Dhugaadha. Dhugaadha. Amma magaala Bulee Horaa yeroo deemte Abbaayyoon maalidha isin jedhan taphataa malee barataa nama jedhu hin jiru. Achittis kuwaasii hin taphadha. Kubbaa miilaa hin taphadha. Ammoo tarii deebii dubbisa kiyyaas hin dubbisa barnoota kiyyaas walqixa fuudhee deemaa jechuudha. Tokko hambisee tokko hin deemu. Kun waan jirudha. Dhugaadha. Kilaba keessas ture. Kilaba magaalaa Bulee Horaa bakka buunee liigii Oromiyaa taphataa turre. Bakka adda addaa deemnerra tarii Shaashamannee. Achitti kilaba yeroo dheeraadhaaf achitti taphataa turre. Amboos akkasuma. Na biyyoottan garaagaraa baay'ee deemee ture. Haa ta'u immoo yaa'u diqqoo maatii nu laasofne bakka barnootatti si caala barnoota baradhi eegasanii ammoo fagoollee mootii itti deebitan naan jedhanii akkasaniin yeroodhaaf dhaabe malee itti deebi'uun kun oolu ammas qalbiin garas jirti jechuudha. Yeroodhaaf dhaabe malee ammas achi deebi'uun kiyyaan oolu dhugaadha. Dhugeessuu si barbaada. Murtiin ati yeroo san murteessite boodan itti deebi'aa isa nan qaqqaba jettee kubbaa miilaa dhiistee keessaayyuu kilabii keessa turte amma immoo yuunivarsiitii jooyin erga gooteen booda guyyaan itti maal gochuun murtee akkasii murteesse jettee yaadde jira? Baay'ee. Baay'ee. Sunuu guyyaa yoomii seete guyyaa jalqaba fireeshmaanii barannu. Jalqaba yeroo fireeshmaanii barannu beekta mataa fi eegen isaatu nuun gala. Kana maal jennaan bakka waan taatu hin jiru waan gootee dandeettu hin jiru qormaata ati afaan ingiliffaatiin baratte ispaanishiin sii dhufa. Wanti barattu wanni qoraan walitti dhufu jechuudha gabaabumatti. Akkas baay'ee rakkataa turre bakka maa dhufeyyuu waan jedhu tokko natti uumamee ture. Maaliif kubbuma kiyyaan taphatiin maaliif dhufeyyuu waan jedhu tokko natti uumamee ture. Tarii ammoo wanni guddaan wanni baay'ee na aarse maali? Beektaa kilaasii sekshinii waan barataa ture yeroo isaan mucaa wayii jira duuban wanni baay'ee na aarsee bakka maafi kubbuma kiyyattiin achitti ittuma fuufii nonnaan jedhee ofitti fudhadhe. Barsiisaa wayii jira barsiisaan sun maal na godhe hin barsiisaa faayinaalii ingiliffa qoramuu jira yeroo jalqabaa. Ingiliffa yeroo qoramnu kana mucaa wayiitu beektaa duuban taa'eetii inni waan inni godhan hin beeku ani duuban ila qabataan inni san argu inni waanuma inni godhuu jiru hin beeku hojjechiisuu jirta jedhee dhufee iskiriptuma kiyyanarraa fuudhee sirra mallatteesse. Inaareen gubadhe bakka. Mooratti immoo inni ariifatu barsiisonni murtee akkasii murteessuudhaaf. Baay'ee ariifatu. Sila sababicha isaa duubarra laalee maalidha dhee gaafate yoo mallatteesses seera. Garuu akkasumarra dhufee hojjechiisuu jirtadhee sirraa fuudhee sirra mallatteessuun ammoo waan badaadha. Waan kanattu na aarsee bakka maaliif jechi kubbuma kiyyaa hin taphatiin. Carraa achitti miis godhee dhufeen asitti gubadha. Maaf waan jedhu kan yeroo baay'ee akkas bakka akkas taateen akkasii ni mudata yeroo aartu miira keessa yeroo galtu murtiin ati murteessite yeroo tokko dongora ta'ee sitti mul'achuu danda'a. Tarii immoo faayinaalii dhumarratti murtii murteessite immoo sirrii taa'ee guyyaan itti sitti mul'atu sun jiraata jechuudha. Jiraata ammoo guyyaa akka kanaa bakka bakka dhufee amma erga keessa turte jechuudha. Guddaa namatti tola. Taphattoota kubbaa miilaa keessa dinqisiifataa eenyuti Abbaayyoon? Taphattoota kubbaa miilaa yeroo jettu kan dhalaati moo kan biyya keessaas kan alaas? Kan biyya keessaan yeroo jettu yaa'u taphataan an laalaa guddadhes hin jira. Fakkeenyaaf amma taphataa gamumaa keenyatti taphataa akka Daawwaa Wuxxeessaa. Daawwaa Wuxxeessaa taphataa akka Habtaamuu Taaddisee. Isaan lamaan kan baay'een dinqisiifadha biyya keessadha. Maaltu akka dinqisiifatu taasisa? Maaliif isaan laalaan guddadhe yeroo isaan taphatan isaan baachee lama sadii hundura akkas jiranii. Naannoo keessan turanii jechuudha. Bulee magaala kanama Bulee Horaa taphataa turan isaan.
yeroo isaan nuti ammoo isaa yeroo isaan tireeniingii godhanu yeroo isaan kubbaa taphatanu teenyee daawwanna ture isaan istaadiyeemii. Warra fageenya irraa beektu caalammoo namoonni naannoo keetii innaa akkasitti bahan baay'ee isaan rool moodelii godhatte jechuudha. Sirriidha isaan gama kubbaatiin. Gama biyya alaatiin yeroo dhuftu ammoo namni baay'ee kilabaan daggafu kana yookaan ammoo kilabaan deeggaru kana namni baay'een barbaadu. Kilaba birrii qabuudha maalidhaa nama kilaba Manchester Cityin deeggara. Isaan keessaa ammoo Haaland baay'een jaalladha. Haaland baay'een jaalladha. Atkii jabaadha. Isa baay'een jaalladha. Warroottan sadeen kan kubbaa miilaa keessaa isaan baay'een dinqisiifadha jechuudha. Yeroo baay'ee addunyaa irratti kan beekamu namoonni baay'een Roonaaldoo fi Meesiidha kan dinqisiifatanii. Namni Roonaaldoo dinqisiifatu immoo Meesii inuman jaalatu. Nama maqaa Meesii illee itti dhahuun barbaadu. Namni Meesii dinqisiifatu akkasuma nama maqaa Roonaaldoo itti dhahuun hin barbaadu. Kan akkamiin hubatta? Ana ammoo warra isaan lamaaniin adda. Lamaaniinuu adda ammoo. Ani isaan lamaaniin adda. Ankiyyanaa fi Awurooppaa biyya alaa keessatti Haaland namni deeggaru. Morkataan qabu Haaland akka Meesii fi Roonaaldoo wal dorgomsanii wal jibban wal qoolleffatan kana. Tarii immoo jarri lamaan wal jaallatu ta'uu danda'a. Deeggartoonni isaanii garuu. Ta'uu danda'a. Garuu amma namni beekta namni yeroo baay'ee Meesii Roonaaldoo biyyi. Garuu waan biraa odon ta'in yookaan ammoo isaan waan isaanii jibbii odon ta'in na keessa ka jiru Haalandidha. Isa bakka namni sirriitti deeggaru. Maafi namni fakkeenyaaf amma namni tokko beektaa hidda tokko qabate hidda sanirraa goruu hin qabu. Anama Manchester City deeggaraayyuu Manchester City keessa yoo deeggar rool moodelii kiyya achuma keessaan godhatu. Taphatuma achi keessa jiru keessa. Achuma keessaan godhatu qabu waan jedhuun kanaaf adda namarraa hin ta'e. Fakkeenyaaf amma taphataa deeggaraa Arsenaalii ta'e Roonaaldoo yeroo deeggaru Roonaaldoon eessa jira Araba keessa jira. Araba keessan masti kilabanni keessatti taphatu jiru sun deeggaruu qaba. Al-Naasir deeggaruu qabda malee. Baay'ee namatti tola. Kubbaan miilaa Afrikaa fi Itoophiyaa hin guddanne akkuma ati argitu. Sadarkaa FM ammoo osoo bante xiinxaltoota kubbaa miilaa kana baay'ee qabdi Itoophiyaan. Kubbaa miilaa xiinxalaa oolu, kubbaa miilaa biyya alaa kanniinis haa ta'u keessaa yookaan biyya alaa baay'ee xiinxalaa oolu. Sadarkaa ammoo dargaggoota keenya bira yoo dhufte dargaggeessi baay'een kubbaa miilaa xiinxalaa oola. Akka biyyaatti xiinxaltoota kubbaa miilaa hanqina hin qabnu jechuudha. Deeggartootas akkasuma hanqina hin qabnu. Garuu kubbaan miilaa Itoophiyaa tarkaanfii tokko fuulduratti deemuu hin dandeenye. Akkuma kan Afrikaallee guddachuu hin dandeenye. Maalidha jettee yaaddaati akka nama kubbaa miilaa keessatti guddatee tokkootti akkasumas immoo akka nama sirriitti hordofuu tokkootti maalidha rakkoon jettee yaadda? Rakkoo baay'ee jira. Rakkoon nuti jedhee ilaalu tokko egaa taphattoota walitti qabanii taphattoonni kun taphattoota garee biyyaalessaa garee Itoophiyaatti eegadhamanii taphattooti waan baay'ee barbaadu. Waan baay'ee barbaadu yeroo isin jedhu waan isaaniif guutamuu qabu barbaadu. Tarii ammoo taphataan kun haala akkamii keessa jira? Maal fakkaata jiruun isaa waan jedhu taphattoonni akka isaaniif ilaalamuu barbaadu. Kan ammoo yoo hin argatiin oma eessallee deemee hin danda'u jechuudha. Taphattoonni maal barbaadu maaltu isaaniif mala fedhi isaanii maali jedhanii gaafatanii fedha isaanii isa yoo guutaniif taphataan beektaa maal jedha seera taphaa keessatti yoo melbashaa kifileedhaan amma afaan suni kutaa uffannaa sun keessatti yoo waliin galiin kutaa uffannaa dhiisi tarii hamma sadarkaa taphattoota kana hooggananutti hamma isaan amma achi olitti hundumaa yoo spiritualitiin tokko hin ta'in homaa eessaan laganii hin danda'anu jechuudha. Kanaaf rakkoo jiru kana rakkoon kun akkuma jirutti ta'e ammoo rakkoon hin uumamu jedhamu rakkoon numa uumama. Haa uumamu tarii ammoo rakkoo sun keessatti hamma danda'ametti taphattootaaf osoo sila waan isaan barbaadan intarestii isaanii hamma xiqqaa tokko yoo guutanii yoo kanarraas hin jiru. Garuu intarestii sunitti dhabame. Intarestii amma isaaniif waan isaan barbaadan san guutamuu isaanitti dhabame natti fakkaata akka kiyyaatti. Akka hubannoo keetiniin ulaagaan taphattootaaf wanti guutamuu qabu fedhiin isaanii akkaataa barbaachisaniin sababa hin guutamneef jettee yaadda jechuudha. Ammoo hanqina jira hanqina fakkeenyaaf hanqina xiinxalaa baay'ee qabna kan taphataa kan ta'ee bakka deeggaree maal jedhee haasa'u baay'ee qabna garuu nama isa kana hojiitti jijjiiree ammoo
gara hojiitti deebisee waan ijaan mul'atu nama godhutti dhabama. Rakkoon isaa achi jirti. Guddaa galatoomi. Turtii bareedaadha kan wajjin taasisaa jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show. Turtiin har'a Abbayyoo waliin taasisaa jirru akkuma tuffetti hanga xumura qophii keenyatti nu hordofaa jecha Golden Media Service subscribe gochuudhaan nu faana tura. Deeggara Manchester City ati. So tapha alaa kan Awuroopaas haa ta'u kanneen biroo sirriitti hordoftaa jechuudha. Moo yeroo Manchester Cityin tapha qabu qofa kan tapha laaltu? Kan amma jechuun deeggaru duuba gaafa jalqabaa fakkeenyaaf amma yeroo jalqabaa ilaala ture baay'ee tapha hundumaasaa. Egaa sana immoo haga wayitiin hin dhaabe. Maaliif yeroo Manchester City qofa qabu taphicha ilaala. Yoo tarii ammoo yoo laaluu dadhabe telegiraamiidhaan maaliidhaan akkas aga diqqoo faanaan bu'a. Egaa wayitii ammoo irrumaayyuu badee ture. Okay, maaliif? Waan an badee fi beektaa yeroo amma qormaanni ga'u yeroo maaliin ga'u kun waan akkasii kun maal si godha saatii keessa irraa fudhata. Waan boruuf jettee ati keetti tokko si miidha. Maaliif amma har'a tapha laalee boru hin dubbisa yeroo jettu borus taphi biraa jira tapha san laaltee boruuf waan jedhu boruun kun dubbii biraa waan dhaltuuf waan saniif dubbisa keerraa diqqoo na buusaa waan jedhuudhaan amma dhiyuma tanaa eegamma Premier League'n jalqabeen seeraan illee laalle garuu ejjennoon kiyya qara laaluun ammaatti akka isaan deeggaru bara kan Premier League'n sirriitti duukaan buune maaliif hojjechuu qaba waan jedhuudhaan. Gara xiyyeeffannoo kee gara barumsaa baay'ee qabxii gaariitti naa dhufte. Mooraa keessatti yeroo baay'ee maalan taajjaba almost barataan dhibbantaa guddaan kubbaa miilaan ilaala. Even yeroo qormaata faayinaalitii illee yeroo tapha qaban kilaboonni biyya alaa kunniin mooraa guutuun moobaayilii fi PC isaanii gadi baafatanii dubbisa dhiisanii jechuudha. Iskeejuulii koreen sun yookiin FIFA haa ta'uu warri kubbaa miilaa adeemsisan baasan saniin halkan sa'a shanitti haa ta'u sa'aatii dheeraa fudhatanii taphoota kanneen oolaalan hin arga. Laaluu qofa osoo hin taane yeroo kilabiin mo'ame yeroo baay'ee miira keessa galanii moo'itu hojii isaanii miira keessa galuun hojii kee ni miidha mitiire hojii dhaabbataa ati qabdu akkuma ati kaast ati iskeejuulii keetiin kan deemtu garuu iskeejuulii kubbaa miilaa bahu saniin namoonni hoogganaman baay'eetu jira waa'ee jireenya isaanii caalaa waa'ee kubbaa miilaa kun kan yaaddeessu akka ati ofii yaaddee intarteementiidhaaf akkasuma immoo iskeejuulii mataa keetiin garee deeggartuu faaxii irratti xiyyeeffattee hordoftu kana osoo hin taane faallaa kanaati kan mul'atu namni jireenya isaa godhateeti kan jiraachaa jiru keessaayyuu dargaggoonni keenya jechuudha kan akkamiin hubattaati. GMS